Gaafa namni hojjetee milkaa'u nama jala deemtanii oduu odeessuun isaati hojjedhaa milkaa'aa. Hojjedhaa hojjedhaa. Amantees nallattuun ormatte qawwaa kun mul'istuun diinatti. Amantees nallattuun ormatte na jiraachistam jireenya raafa. Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantoo sallaa jedhu jalatti argamtanii nagaan koo bakkuma jirtantis na qaqqabu isiniin jechuun jaaladha. Egaa akka har'a viidiyoo kan haga dhumaa waggaa dhaggeeffattan sarpiraayiziitu jira. Akkuma immoo viidiyoo kanarratti ilaalaa jirtanii kan argaa jirtanii suuraa aartiiwwan keenya baay'ee jaalatamtoota fi kabajamtoota kan ta'an ijoollee Oromoo qaxaleewwanidha. Garuu yoo obsaan eegdan kana fakkeenyuma kan qabadhee dhufe akkuma mata duree irratti argitan kana sarpiraayizii haarawatu jira jechuudha. Haga har'aa kanan dubbadheetoo hin beekne viidiyoo kana obsaan haga dhumaa dhaggeeffadhaa. Haga ka bootaa sangeenyutti ammaaf garuu qaxaleewwan kanarraa wayi dubbachuu barbaade. Egaa ka barumsa guddaadha dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee qoosaa isaanii inni kofallanuu garuu barumsa gurguddaa of keessaa qaba jechuudha dhugaa dubbachuuf amma yeroo baay'ee bakka wayii suuraa deemnee makiinaa namaa biratti yoggaa footoo ka'an yookaan makiinuma namaa kan ta'edhaaf qulfii gaafa harkatti qaban akka waan keenya ta'ee waan addaa wayiitti ilaallu as keessatti yeroo mooyyuu kee ta'eetoo dhabamu. Sheemii akkamii akkasitti dhufuudha kan as keessatti baradhe jechuudhaan ani ofii kootii kanan irraa baradheedha. Ijoollee kana waa baay'ee irraa baradhe garuu isaan baay'ee warra qoosuudha hin beektanii aartiiwwanidha. Ijoolleen kun baay'ee Oromoo biratti ijoollee jaalatamtoo fi kabajamtoo qaroowwan ta'anidha. Dhugaa dubbachuuf ijoollee kana sadeenu'an ija tokkoon allaala baay'een jaaladha. Irraas baradhee jira qoosaa qofa osoo hin ta'in. Qoosan isaanii barumsa gurguddaa qaba. Ofii yeroo baay'ee keessattuyyuu waaqoo kanuma beektanidha. Nama qoosuudha garuu barumsa gurguddaa irraa baradhanii karaa kootinii. Amma walumaa galatti maaliifan qabadhee dhufee maaliif hin beeknaan qoosaa kan jettanii. Garuu amma maal jedhee jalqaba irratti akkuma sagalee isaa dhageessan kana akkuma bakka konkolaataan manaa kun kan isaa ta'eetitti abbaan konkolaatichaa abbaan qabeenyaa dhaabbatee jira. Inni garuu qulfii waanuma harkatti qabateef hin qanyisinaa yookaan hin ilaafinaa akka koo kanatti hojjedhaatii argadhaa yookaan hojjedhaa milkaa'aa yookaan hojjedhaa makiinaa bitadhaa kan jedhudha. Yeroo baay'ee kan dubbannuu fi kan itti jiraannu garaagarummaa qaba. As keessatti kan irraa baradhe. Bakka dubbii fi hojiin akka hartii fi samii ta'eedhaan irraa baradhe. Egaa akka banuu dhaqee makiinaa waan nama ajaa'ibu keessa jechuudha. Makiinaan kan isaati miti akka itti bananis hin beekne inni garuu dhaqee banuu dhaqee waggaa dhaqu makiinaan hojjetu. Abbaa makiinatitti deebi'ee maal jedheeni makiinaan keenyaa banamuu dide yookaan hodhuu qulfii kee jedhee abbaa qulfiitti deebisee jechuudha. Akkana wanta namaa kan ta'e as keessatti maal inni wanti odoo ergifanneetu deemne ta'e gaafa ergifannu nu gammachiisa. Gaafa galchinu mooyyuu hagam of nama akka jibbisiisudha. Wantoota baay'eedha as keessatti waan keenya hin taane gonkumaayyuu inumaayyuu bakka waan keenya hin taane irraa osoo fagaanne baay'ee nama gammachiisa. Maaliif gaafa ergifattu sitti tola gaafa galchitu garuu si jibbisiisuu danda'a. Fakkeenyumaaf amma qarshumamee ijoolleen biyya Arabaa jirtan warra qarshii fudhattanii liqeeffattanii warra ergattan ta'e ni beektan ani ijaan beekuufiidha. Amma yoo inni bakka makiinaa kana ga'u nan yaadadha jechuudha. Qarshii fakkeenyaaf yeroo wayii ani asuma biyyuma kana keessa oduman hojjechaa jiru. Ijoolleedhaan qarshii walirra erganna jennee walirraa fuunee birri ji'a lamaa walirraa fuunee ergannaa turre. Walumaa galatti nama 4 waggaa taate karaa birri ji'a 6 gallakkiste jechuudha. Hagam akka nama dadhabsiisu dhugaa dubbachuuf dursitee qarshii kana fudhatte taanan jechuudha. Qarshii kana hojjettee kafaluun hagam akkasi sanafsiisu hagam akkasi jibbisiisu ofirraa danbeeka. Ji'oota san bakka hojii hundan jibbe jechuudha. Sababbiin isaa qarshiin harka koo keessa hin galu waan ta'eef gaafa dabaree san ergadhu humnaan godhadhee bakka homaa oolatti fakkaatin jechuudha. Gaafa garuu galchaa kana ji'aan harka kiyya keessa dhufu karma isaanii deemaa inumaa sanafaa kan dhufe jechuudha. Akkana wanti kan namaa hin taane gaafa ergifattu sanafii taata.
Hamma innillee maalinni haamlee godhate yeroo duraa dhugaa dubbachuuf ani qarshii ijoolleedhaa warra ergannu sanii yaadadhee tanan qulfii inni qabateetu haamleedhaan naqee keessattuu jechoota nama jala deemtanii waan hin taane hin dubbatina hojjedhaati milkaa hojjetan malee milkaanii jedhee yoo achi ga'u garuu miti makiinaa keessa kan isaa ta'u miti qulfiidhaa akkatti banu wallaalee jechuudha. Garuu inni qoosadha. Yoo kana dhugaatitti ofitti finne tokkoon keenya jireenya keenya keessatti hoggaa finne garuu hiikkaa guddaa nuuf qaba dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kanaafuyyuu yoo harree qabaatte farda namaan hawwini haruma keessanitti fe'attus waan gootu haruma keessanitti milkaayi. Yoo immoo farda qabaatte makiinaa namaa hin hawwini farduma keessanitti milkaayidha. Kana kan akkanaa galetti jechuudha. Egaa isinis immoo yaada keessan koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa isiniin jechuufanii. Asumaan immoo iyyuu kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaal ayyaantuu asallaa kaayigaa viidiyoo kana laayik sheerii gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Warri sabiskiraayibii hin goone immoo sabiskiraayibii godhuun nu gargaara isiniin jedha. Nu gargaara hoggaan jedhu maamila nu ta'a jechuu koodha. Egaa asumaan immoo iyyuu ergan kan isaa xumuree maal seetanii har'aan sabiraayizii addaa tan qaba jechuudha. Kan qoosan asumarratti dhaabbata. Egaa sabiraayiziin kiyya maal jedheetan isinitti himaa waan addaati. Takka miidiyaa kanarratti dubbadheetu iyyuu hin beeku. Maal jedheetu akkasinitti illee himullee hin beeku miidiyaa kanarratti dubbadhee hin beeku sabiraayizii adda makiinaa haga ammaa Itoophiyaa keessa galteetu hin beekne amma yoon akkana fidellee maal akkanaan jettan hin beeku. Abbaan manaa kee maal hojjetee makiinaa kana bite naan jechuun keessa hin oolu hookan immoo yoo ati mana arabaa hojjettee makiinaa kana bitte moo jettanii gaaffii adda addaa natti dhiyeessuun keessa hin oolu. Egaa garuu viidiyoo kana dhumarratti isinitti argisiisuun hordoftoota kootti argisiisuun natti dirqama ta'e. Sababbiin isaa sin dhoksee erguunuyyuu hin naqu. Tariitii warroonni ammaachi kara biyyaa galtan yookaan makiinaa kanaan isin deddeebisna. Firiidha jechuudha. Firiidamiidhaan isin deddeebifna qarshiidhaan osoo hin ta'in. Sababbiin isaa ijoollee biyya Arabaatti galtu hundi ishiitu makiinaa san yaabbachuu qabdi waan ta'eefuyyuu jechuudha. Kabajaan isinii waan maluufi. Kanaafuyyuu makiinaan kun kan bitameef shamarran biyya Arabaatiif gaafa galtan kutaalee adda addaa keessatti gaafa galtan dhufneetumaanii fi abbaan manaa koo booleedhaa sifuunee bakka barbaadan isin geessinaa jechuudha. Garuu asitti maal sodaadhe makiinaa kana isinitti argisiisu gaaffii adda addaa natti dhiyeessitan kan jedhudha. Garuu immoo isinitti argisiisuun koo dirqama. Sababbiin isaa maal akkasinis yaada maalii akkasiin naa dhiyeessitanillee dirqama baruun keessanii kanaafuyyuu isinitti nan argisiisa. Obsumaan na eegan isiniin jedha. Mucaan kun fiigee haa xumurume. Akkuma deemsisaatuyyuu nama hinaafsisiisa. Baay'een ittiin fuune waan ta'eefuyyuu egaa asumaan immoo iyyuu yookaan sabiraayizii kiyya kana yookaan immoo makiinaa kiyya kana waggaa argitanii yaada akkamii akkasin naa barreessitanillee hin beeku. Asumaan immoo abbaa manaa kiyyallee maal jettanii akka eebbistanis hin beeku. Egaa makiinaa akkana jirtu kan osoo hin dhufini bitee qopheessee na eeguu isaatiif anillee gammachuu addaatiin natti dhagahame. Egaa erga sammuu natti kophuman utaalaa asii mana madaamii keessa nagahuu didee nan utaalaa mana kiyyallee daagginnatiin kaameeraan hin jiru kooma kiyyan utaalaa as waggaan deebi'ee bilbila kiyya wajjin nan utaalaa. Akkasittan dabarsaa ture. Har'a immoo iyyuu hordoftoota kiyyaan ga'ee isaanillee nafaana utaalanii nafaana haa shubbisanii maaliifan kophaa kiyya bichaa shubbisa kan jedhu qabadheetoo dhufeetoo jira. Egaa kaamee maalidha akka jettan hin beeku ani makiinaa kana laaltaniituma. Qarshiillee hin beeku ani. Mee saanduqa koomentii jalatti waggaa sinnaa barreessitanii qarshii kanaa dhuguma meeqan bitama jettanii tilmaamtanii erga isin tilmaamtaniin boodan viidiyootti aanuun qarshii meeqan akka binne isiniif qabadheetoo dhufa. Har'aaf garuu qarshii isaallee isinittiin himuu makiinas isinittaan argisiisa. Asumaan immoo iyyuu jaarsa kiyyallee hin laaltanii akka inni jiru garuu immoo iyyuu ijaaf qalbiirraa naafan bisaayin isiniin jedha gamanumaanii. Yaa shamarran kooyi gizee isa laaltanii ija takka xiqqoo ishii gadi qabaddaa ija tokko qaqqabaddaa ija tokko laalayi na jalaa hin ejeessinaayi.
Kanan isiniin jedhaa kaayegaa kaa amma oolsanii awwaala eessan naqan jedhasanii fani gadi fiduudhaa deemaa jira. Baay'ee nama ajaa'iba garuu anuyyuun eenne akkatti makiina akkanaa kana makiina bishaan lagaa fakkaattu namni laga bishaan lagaa beektan hoggaa jiraattan bishaan lagaa fakkaattee jechuudha qulqulluu. Alaawiyyuu nuu galaayyuu seenee biyya alaatii galee egaa kaa biyya galeellee viidiyootti aanunan isiniif qabadheetoo dhufa. Har'aaf garuu makiinuma laala'ii yaa qaxalee keenyaati beenu amma dubbiin karaa abbaa manaa kiyyaatii fi karaa makiinatitti darba si asumaan si gaggeessinaati turtii gaarii nuuf qabaadhu siin jedha. Egaa kaa hordoftoota fi kabajamtoota koo asirraan kan aanetoo jiru seeraan laaltanii yaada keessanillee koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaan isiniin jedha. Warri immoo iyyuu hin binna jettanillee abbaa manaa keessa wajjin quunnamsiisuu hin dandeessanii. Makiina akkanaa kana ni binnaa baajatallee ni qabna warri jettanillee jechuudha. Homaa tokko rakkoon hin jiru. Isin bichisiisnaa natsaadha. Wanti kaffaltan tokko hin jiru kaffaltii tokko malee jechuudha. Kaffaltuma makiinaa qofa kaffaltan waan ta'eef iyyuu isiniin jechuu jaaladha. Baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja. Egaa kaayyaantu makiinaa fiddeettanii na eeddanii viidiyoo biraatiin isin dhufaa turtii gaarii.